Jirtu hordoftoota Sifangindoo bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jedheera. Biyya keessaas biyya alaas kan jirtan baga nagaa taatanii isaatii kana geessanii har'ammoo dhugaa baay'ee viidiyoo namatti tolu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Kaameraamaanii kooslaan waan ta'eef baay'ee kan namatti tolu yookaan baay'ee kan nama gammachiisu tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti tolu jechuudha akka kootti. Hamma numa sagantaa keenyaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Mee dhugaa waaqa gammachuu kana ilaalaa jechuudha. Yeroo tokko ilmi namaa gaafa jireenya jiraatu keessatti egaa akkuma gaarummaa jiru guyyaan dabaas hin jira. Akkuma guyyaan gammachuu jiru guyyaan du'aas hin jira waan ta'eef ilmi namaa bu'aa bayii hedduu qaba. Isinii galee bu'aa bayii hedduu qaba. Garuu san keessa immoo kan dhaabbatee rakkina keessaa gara waan bal'aatti darbu dhiphina keessaa gara gammachuutti darbuuf kan murteeffatu eenyudha? Abbaa isaati. Isinii galee abbaa isaati jechuudha kan murteeffatu. Akkuma viidiyoo kana agartanii dhugaa viidiyoo kana irratti maaltu natti dhagahame yoo jettanii jaroonni kun kaleessa gadda gaafa biyyaaf jedhanii of kennanii gaafa biyyaaf jedhanii of laatanii garii isaanii namni biraa du'eera hedduu danuu isaaniitu biraa du'eera keessattuu yeroo Tigraay jechuudha. Yeroo lola Tigraayitti jechuudha wanti kun irra caalaatti namoota keenya irratti kan akkas taasise jechuudha. Kanaaf yeroo sun jarri kun abdii kutatanii jiraachuu isaaniitiifis jibbanii gaafa rukutamanis dhaqanii gaafa hospitaala keessatti yaalamuu isaanii litiifillee yerootti abdii kutatanii nama gargaarullee yeroo dhaabanii maal jedhanii jiru jechuudha. Kaleessa abdii kutatanii isinii galee kaleessa abdii kutatanii waaqayyo immoo waan hundumattuu akka namaa miti yeroo qaba hin jarjaru. Dhugaa isinii galamti yaadni koo jara kana biraa baay'ee isaaniitu du'eeni. Jara kana biraa baay'ee isaaniitu waan barbaade ta'e amma baay'een wattaadaroonni jechuudha. Wattaadarri baay'ee isaanii namoonni yoo isaan rukutee gaafa dhagna isaaniitiin akkalaatu godoloo gaafa ta'anii maal jedhanii ofii isaaniillee deebi'anii yerootti abdii kutannaa keessa galanii wanta baatanii ofitti illee deebi'anii of ajjeesan jiru jechuudha. Yoo fakkeenya namni isaan rukutee lubbuun keessaa ba'u baatee qaama isaanii sun ilaalanii qaama isaanii sun irra miidhaan kan gaheeru yoo ta'e ofii isaaniillee deebi'anii yeroo ofitti ajjeesanii jiru jechuudha. Inni kun abdii kutannaarraan kan ka'e jechuudha. Isinii galee abdii kutannaarraan kan ka'e yeroo akkas godhan jiru jechuudha. Garuu jarri isaan kun immoo kaleessa hedduu isaanii yeroo biraa du'an hedduu isaanii yeroo hallayyaatti biraa gottutaman waa hedduutu ture yeroo waan Tigraay lola Tigraay waa hedduutu ture. Garuu isaan osoo abdiin kutatiin gaafa rukutaman osoo abdiin kutatiin waan hundumatti osoo abdiin kutatiin waaqayyo isaan gargaaree kun namaarraa isaan taasise jechuudha. Dhugaa waaqayyo yeroo tokko jaalala biyya keetiif qabdu akkamitti akka ibsitu si wallaalchisa. Shigalee amma inni kaan jaalala biyya isaatiif qaburraan kan ka'e ofii isaa of kennaa inni kaan qaama isaa itti dhabaa ija itti dhabaa gurra itti dhabaa waa meeqatu achi keessa jira. Inni kun maaliifidha? Jaalala biyyaarraan kan ka'edha malee biyya jechuun haadha jechuudha. Biyya jechuun haadha jechuudha. Fakkeenyaaf ilma dhiiraa tokko biratti haati isaa halagaan ormaa dhufee haadha isaa yoo roorrise haadha isaa yoo lole ilmi dhiiraa sun hamma danda'u haadha isaa irratti waan fedhe soo ta'ellee dhiisu. Ilma dhiiraa dhiisaati shamarran humti anumti amma haadha koo osoo na kanaaf egaa dhiirri ta'e shamarran tokkos ta'e haadha isaa yoo jaallate dabarsee haadha isaatiif dabarseef kenna jechuudha. Jaalala biyyaa jechuun yeroo tokko haadhaan ilaalama jechuudha. Haadhaan ilaalama isinii galamiti haadhaan ilaalama jechuudha. Sababiin amma baay'ee keenyatu amma namoonni baay'een hin deeman wattaadara hin beektu waan ta'eef. Mikinaatum yoo fakkeenya ati biyya kee jaallatta yoo ta'e biyya kee namni akka itti roorrifne yookaan harmee keetti namni akka itti roorrifne barbaadda yoo ta'e dhugaa siin jedha. Qabeenya ta'e sitti mul'atu dhalli dhala taatee sitti mul'atu lafallee yoo waan tokko ta'anii sitti mul'achuu hin danda'an inuma deemta jechuudha. Amma baay'ee isaanii beeknaani ijoollee 6 torbarraati qabeenya isaanii gatanii kan deemanii achumaan hafan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa jaalala biyyaa jechuun akkasitti aarsaa nama kaffashiisa. Deebi'ee immoo jechuudha kantiibaa magaalaa Finfinnee kanaa
baay'ee tokkoon ishii galateeffadhaan jechuun baay'ee tokkoon ishii dinqisiifadhaan dubartii cimtuu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Dubartii cimtuu yookaan dhugaa waaqayyo baay'ee nama baqa hardii jechuudha. Osoo ati hin yaadiin dursi deebi'etti waan hundumaa jechuudha. Maaliif jennaani kaleesseen gadi abboota keenyarraa yoo ilaalla ta'e baay'ee isaaniitu wattaadara deemanii achitti aarsaa gurguddaa kanfalanii lubbuun isaanii haga darbuu gubbaa ga'ee hedduu isaaniitu jira ture. Garuu kana haa godhan iyyuu malee faayifamni dhiifama. Kaameraadhaan aniitii ofirratti eegaa jechuudha. Baay'ee isaaniitu maal ijoo jireenya bara kanaa maal godhan gubannee kaasa dhugaa. Baay'ee isaaniitu lubbuu isaanii dabarsee kenneera. Baay'ee isaaniitu akkanaatti godoloo ta'eera. Qaamaan miidhamaniiru, luktirraa citeera. Waa hedduutu ture. Garuu jechuudha. Carraa kana hin arganne hedduun isaanii. Baay'een isaanii amma yoo ilaaltu ta'e bahanii karaa gubbaarraa kadhatu. Waan nyaatanii bulanii qabanii. Ani kanaan beeku namicha tokko biyya keenyarraa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf lukti isaa kullachuu raaciteera jechuudha. Biyya isaarraan kan ka'e. Isin galee biyya isaa jaalala biyya isaarraan kan ka'e lukti isaa lachuu raaciteetu jechuudha. Namni isa gargaaru dhabameetu macarrashaa irratti mucaa tokkitti qaba ture. Mucaa tokkitti inni qabu sun hin duuteen jala. Isin galee mucittiin jalaa hin duuteen macarrashaa irratti namichi sun jechuudha. Namni isa gargaaru dhabamee yeroo sun bara 2008 baqa girriin akkaataa maleedha jechuudha. Manni siin kennamneef homtuu hin kennamneef hin kadhata baqa karaa kana gubbaarraa. Mucattiin du'uurraan kan ka'e abdii kutanaarraan kan ka'e namichi sun iddoo rafutti bakka mana kireeffatee jiraatu keessatti of ajjeese. Isin galee kun maalirraan kan ka'e otoo namni sa'aatii sun itti jabaadhu ayizoo si faana jirra jedhanii wanta sammuu isaa arreekti otoo isaaf wanii jedhanii laatanii wanta sammuu isaatti itti boqochuu danda'u. Otoo manas ta'ee karaa hundumaan yeroo dhalli isaa jalaa duute sunis otoo namni isaa jajjabeessee maal jedhee raatee akkasitti murtoo du'aa deebi'ee ofirratti murteesseentu hunduu ture innis. Kuni namni dhabamuurraan kan ka'e jechuudha. Amma garuu dhugaa galata waaqayyooti hedduu isaaniitu jiru amma baay'ee isaaniitu mana argatanii mana jireenyaa argataniiru hojiillee kan isaaniif banameeru hedduu isaaniitu jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kuni kana kan godhu yoo jabaan duuba jiraate fakkeenyaaf mana tokko dhaabuu kan dandeessu ati dubartii taate yookaan abbaa manaa ta'e mana tokko dhaabuu kan dandeessu yoo fakkeenya abbaa manaan keessa dadhabaa yoo ta'e dubartittiinis dadhabduu yoo taate mana ijaaruun hin danda'amu. Isin galee garuu yookaan abbaan manaa cimaa yoo ta'e duuba yookaan haati manaa cimtuu yoo taate duubarraati manni ijaaramuu hin danda'a jechuudha. Akkuma kanaati jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ishii dinqisiifadha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jechuudha. Galata waaqayyo amma namoota Oromiyaadhaaf ta'an yookaan nama Itoophiyaadhaaf rakkataa gargaaruudhaan nama lafaa kaasu. Akkasuma beela baasuun isa dheebote dheebuu baasuudhaan kan dhaloota hedduu lafaa kaasu amma jiru hedduu isaanii galata waaqaa waxaatonni hedduun jiru akkasuma harmootii hedduun jiru dargaggoota hedduun jiru galata waaqayyo nutti hir'isin ammayyuu dhugaa isiniin jedha. Kaleessa carraa kana hedduutu dhabeetiin sadarkaa du'aa ofirratti murteessaa ture waa baay'eetu ture kaleessa har'a garuu galata waaqayyo sammuu isaaniif eegame. Akka biyya koof akkanan ta'e jedhamee akka isaaniitti dhagahamneef har'a mana isaaniif kennanii wanta manicha keessa barbaachisu hunduma isaaniif guutanii. Innaa dhugaa waaqayyo ishee eebbisu wanta jennuun hin qabnu waaqayyo kanuma caala ishee eebbisu kanuma caala akka ishee biyyaaf taatu abdii guddaa qabna ishee bichaa miti dhaloota hedduu jira duuba isheellee taanaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota hedduu keessattuu bara kana dhaloota ciccimoo galata waaqayyo nama gargaare waaqa faana. Dhaloota ciccimoo hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Isinii galamiti hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanammoo kan gochuu dandeessu ishiin qobaashisoo hin taane jabaa duuba jirutu. Isinii galamiti jabaa duuba jirutuu fi akkasuma hawaasa naannoo. Wanti tokko nama tokko irratti murtaa'ee dhaabbachuu hin danda'u. Abbootiin gadaa taa'ee hawaasni naannoo taa'ee majammaa jalqabaa kaasee galumaatti taa'ee waan tokko murtaa'uu kan danda'u. Kanaaf hedduu isaaniitu duuba isaanii jira jechuudha. Galata waaqayyo dhugaanii jechuun akka kootti baay'ee tokko itti gammade maaliif hojjettanii warroota kaleessa eeggaddaa ilaalee warroota lubbuu isaanii irratti murteessan ilaalee warroota bakka dhabanii
karaa gubbaarraa kadhatan ilaalee hedduu tokko natti tole jechuudha. Maaliif isaanuu biyya isaaniif jedhanii unuuf jedhanii dabarsanii dhagna isaanii godoloo godhanii ijaajaamanii naafatanii adeemanii. Nummoo kana isaan immoo kana isaanii gochuun isaanii baay'ee tokko jechuudha. Ani ittiin gammade dhugaa dubbachuuf akka kootti baay'ee tokko natti toleera. Waaqayyo kan caala isaanaa eebbisu. Dhugaa rabbii yeroo isaan inni tokko faa yookaan bo'ana himimaantu na bu'e jechuudha. Maaliif hojjettanii namatti dhaga'ama isinii galee fayyaa taatee dhalattee gaafa ati biyya keef jettee dhagna kee tokko dhabdu yes namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu akka isaanitti hin dhaga'amne immoo abdii guddaa qabna. Maaliif osoo jarri kun bakka qubatan dhabanii bakka waan nyaatan osoo dhabanii waan argatan osoo dhabanii waan uffatan osoo dhabanii bakka sirriidha. Amma garuu bakki jireenya isaaniif kenname wanti isaan fayyadamanii akka idimee isaanii xoorataa wanti isaaniif ta'u isaaniif kennameera. Akkasuma wanta isaan hojjetanii jiraatan isaaniif kennameera inshallah. Kana caala maal barbaadu ree? Galata Waaqayyo. Kana caala wanti barbaadamu hin jiru jechuudha. Inni guddaan kana gochuu ishii baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isaan kana qofa miti hedduu isaaniitiif ijoollota godaanaa karaa gubbaa jiraniif ijoollota haadhaaf abbaa hin qabneef ijoollota akkasuma hojii dhabanii karaa gubbaa ta'aniif hedduu isaaniitiif karaa banteettiin dhugaa dubbachuuf yeroo darbe tokko walaloo wayii shamarran wayiitu isaaniif ishiidhaaf qopheessee dhagaye jechuudha. Walaloo suni hedduu wanta nama ajaa'ibuu fi hedduu wanta dhaggeeffachuuf miira keessa si galchudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaada hordofuu yoo ta'u Waaqayyo ishee haa eebbisu. Barri ishee jireenyi ishee haa eebbifamu. Wanti jedhamu hin jiru waan ta'eef akkasuma namoonni isinitti tole immoo laayik gochuun dagatinaa. Maatii keenya ta'a onutti dabalamaa isiniin jira. Ishii qofa miti nullee jabaannee yes. Egaa nus nama kana caala hojjetee ishii qofa osoo hin taane nus hojjennee akka dhaloota kufa lafaa kaasuuf warroota dadhabaniif humna ta'uuf warra haadhaaf abbaa dhabeef haadhaaf abbaa ta'uu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Si haa gargaaru naan jedhame. Isinis Waaqayyo isin haa gargaaru dhugaa dubbachuudhaaf. Ani dhugaa dubbachuuf hawwiin koo inni guddaan kana ture. Jireenya koo keessatti ofii uffadhee ofii qabeenya godhadhee haadha makiinaa ta'e haadha fooqii ta'e siruma hawween beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Hawwii akkasii sin qabu hawwee sin beeku jechuudha. Garuu yeroo hundumaa hawwii koo keessa inni jiru inni guddaan namoota dhaloota gargaaran dhaloota rakkatan gargaaruu na hawwa ture. Waaqayyoon tibichaan ittiin na haa ga'u malee dhugaa isiniin jedha jechuudha. Innaa kanaaf baay'ee tokko Adaanach kantiibaa magaalaa Finfinnee baay'ee sitti gammannee jirra. Warra luka dhabaniif luka ta'uu keef warra harka dhabaniif harka ta'uu keefi warra ija dhabaniif qaroo ta'uu keetiif baay'ee tokko si galateeffanna. Baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee si dinqisiifata. Jabaadhu ammallee kanuma caala jabduu abbaatu jabeeffata. Jabaadhu kanuma caala siin jechuu barbaanna. Galatoomii dhugaa Waaqayyo isaan kana qofa miti namoota hedduu warra kufan baay'ee isaanii lafaa kaafteetta. Ammas fundurattis si faana jira. Uummanni kee Oromoo si faana jira. Sabni Itoophiyaa muluun si faana jira. Jabaadhu siin jechuun barbaada. Dhugaa baay'ee tokko ishii jaalladha jechuudha. Baay'ee tokko ishii jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Amma koo keessattuu bara ammaa kana yoo ilaalle hedduun isaanii ofitti jedhu malee dhugaa dubbachuuf hojjettoota mootummaa ta'anii ani argeera jechuudha. Yeroo bara 2016 sheedii gurmaa'ee mana kana fudhachuudhaaf dhugaa waaqa gatii ani itti kaffaleeru anatu beeka jechuudha. Anatu beeka laa gatii ani itti kaffaleeru. Man itti fudhadhe ji'a sadii immoo akkam keessa taa'een isa immoo karaa narra bahee narraa diigame sumayyuu dhugaa isiniin jedhaani jechuun baay'een isaanii jechuudha. Amma kantiibaa magaalaa ta'anii maqaa kennanii galagalanii sin laalanii akkasuma immoo iddoo siif hin kennan. Isin galamti iddoo siif hin kennan. Bakka yoo ati kana fidde kana ganaa maal sirraa eegu atu rakkataadha atu dadhabaadha mitiiree birrii sirraa barbaadu. Dhugaa Waaqayyo ani arge hedduu isaanii jechuudha. Yaa isaan qofa miti hedduu isaaniiti amma keessattuu hojjettoota bara ammaa kana yoo ilaalle xiqqaarraa kaastee amma guddaatti yoo ilaalle exactly wal cufee jira jechuudha. Birrii qofa. Ati har'a birrii yoo qabaatte mana fudhachuu hin dandeessa. Birrii yoo qabaatte hojii mootummaa galuu hin dandeessa. Birrii yoo qabaatte waan hunda gochuu dandeessa bakka. Ganzabni jiraannaan
hundumtuu chaalaal hin danda'amu. Kanaaf viidiyoon koorraa kana fakkaata baay'ee tokko sila gammadee dhufee fi waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Ama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay isiniin jaalladha.